السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتنا خيرنا لفتي الرجل رتون لف مسلمة إثيوبيا تتكلم شران تكو وجاس ديف نجوبته دكتور بيجيتو بيجتنا أني مقالاتنا خيسك بك أكان لفتي سيدا الرك علي إجا مقالا فاسمو مقالا في أني مقالا رتي لفا بلني سيدا كانت تنقبل أسر راكبي أكاد تكونوا أكان النام ليسي أسينيس أفريقيا عندنا الجاني أكان النام ليسي لفتنا مسلمة إثيوبيا تكلمته يجيني في والآتو بننسى ولران آتو أكجانسني سري والآتو بننسى آتو كجانسني مجلسني ولرك أبصاوران شرّا أمتا سدي warri garaaf bule sun carraa amata sadii islaama irraa gube amma immoo majlisni haarayni amma dhufe lafatana lafti tun dahaba ta'uu beekee ija biyya tanaa onnee biyya tanaa qalbii biyya tanaa keessa jiraachuu sii beekee waan islaama fakkaatu waan islaama Itoophiyaa fakkaatu masgiidas mana barumsaas waa hedduu ta'uu dandeessi lafti tuni asiin ilaa hanga duuma isaatti fooqii dhibbaa ol irra ijaaruu dandeeni lafti akka malee bal'oodha. إسلامني فدان سعودي فدان تركي فدان بيوما فدانين بي إسلاما تفدانين غرغار صفتني يوخين أبوتي قبينيا خبيتنا را ولي قبني وان إسان فكاتو جارون أرى مجلس هاري أمدو فيتي مجلسني هاريني أمدو فيكون ملكاو ساتي في أمتا دابتشو سا وني بينون لا فأمتا إسلاماتي خنم تتنا إسلام فكيسي إسلاميسي biyyaan bareechee biyyaan misoomsee yoo gadin dhaabin majlisni majlisuma taa'u kan duraanii san ta'a majlisa arabii harra taa'an san ta'a hadursun harra ta'anillee miti irra taa'ullee namatti indisu qoreedha nama waraana harraan tanarraa abdiin nuti qabnuu fi hamileen nuti qabnu bakka tanarratti jaarmee islaama fakkaatu jaarmee biyya tana bareechu ka biyya tana misoomsu ka biyya tana biyya fakkeessu addunyaan guutuun asitti walitti qabdi laal mana gamanaa kana gartanii mana kana wali qabamti addunyaaleen hoggaa dhufti asis salaattee asitti ijaangartee bareedumminni biyya tanaa bakka irraa qiyaasamu jaarmee akkasii akka jaaran inshallah abdii guddaa qabnaa asumaan isaa yaadachiifnaa ummata muslimaatiin yaadachiifnaa lafti tun lafa teessan qabeenya keessan qabeenya muslimaa lafa warqii yookaan lafa dahaba ziqee ta'uu akka beektan isin hin janna asumaanuu yaadannoo isinii haa taatu namni hundi yaadadhaa maallaqa xixiqqaa ummata irraa miskiina irraa wali guuranii wayiin jaaran osoo hin ta'in namni niin jiraju namni qabeenyaan qabaju namni biyya tana niin bareechaju asirratti gaa achi jedhu muka nama yaabsifne jaanii mangistiin lafa nuu kannite deebitee manarra nuu jaaruu masgiidarra nuu jaaruu madrasaarra nuu jaaruu waan islaama fakkaaturra nuu jaaruu isaanirraan eeynu akka yaadattan isiniin jenna yaadannoo nama hundaa haa taatu namni viidiyoo kana dhageessan namni viidiyoo kana daawwattan hundinuu yaadannoo isinii haa taatu lafti tun waan isin taate hubadhaa magaalaa Finfinnee keessatti lafti tun irra osoo gurguranii biiliyoonaa oli gurguramti miliyoonaa miti biiliyoonaa oli gurguramti kasi quba qabaadhaa tanaan nuu kenname waggaa 3 nurraa nyaatame waggaa 3 nurraa badee ammoo fuuldurri waggaan 3 fuuldura majlisa haariyaa irra muunda kun akka nurraan banne isiniin jenna salaanni nu ga'ee ol gorree asis salaannaan akka yaadannootti qalbii namaa keessatti akka deebitu irraa sabbaree ture muslimni majlisa irraa akkuma sabbareetti lafa tanarraa sabbaree ture inumaa harka lafa jalaatiin dhokotee nama biraatiif ka kennuuf sanfaat ture san hundaa'u rabbiin fedhinnaa isaatii fi dandeettii isaatiin karaa qabsiisee lafti yaadannoo isinii haa taatu. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.